Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira ilmaan Oromoo guutuun addunyaa kanarra jiraatan ani haa jiraadhu baga naa jiraatan isiniin jedha. Kaadii Maali irra maamuu viidiyoo jallisaati adda makiinaan kan isin jirtu waraabee dhufee waa'ee godaansaatti wal qabate garuu viidiyoo kana kaakaa daawwachuu malitti keessaniin qabaadha dura malee har'uma namni nama viidiyoo kana tokko illee tuutanii bantanii ilaaltaniin tiktok kiyya haaraa waan ta'eef daba follow warri duraa dafi duraa deem follow malee bira hin dabirና ማንኛውም ሰው ይሄን ቪዲዮ ሲያይ ፎሎ አድርጉልኝ፣ ችግር የለውም። በምታየው ጣት ስልክን በሚጎረጎረው ጣት ፎሎ እያረክ እለፍ፣ እንዳታልፈው ፎሎ ሳታረግ ወይንም ደግሞ ቪዲዮን እንዳታየው። ዋና ከሲቲ ሆነዋል መገርተን ከናን ኩኒጋ ኡመታ ጋር ከይሰ ዴማ ጅሩዳ ወላሂ ጋ ሀላ ከናን ብያ አረባ ዴማማ ሀላ ኩነማ የመዲ ዱዳ obboleeyyan teena obboleettiin teennaa hunoo haala kanaan dararaa akkanaa dabranii Saudi Arabiyaa dhufanii waan akkanaati. Rabbiin uummata keenya kana rabbi irraa haa jijjiiru. Waa'ee godaansa uummanni jala jiru kanallee gama tiktooka risaaladhaanis naa barreessuu dandeessanii komantii naa barreessaa isiniin ja'a. Waan akkasiiti mee maaltu isinitti dhaga'ama? Kun egaa akkuma argaartan kadhumullee kalaaffatee keessaa duullee nama dafaa deemaa gaa gaafa isin tiktok gubbaa dubbii gootallaal jirtan warri waan isin amma jirti jirtan shiita daddaalachadhaan hunda waraabee hin jira laal nagaan jiraadhaa isiniin jedha. Dubbiin dhageessaniimi gubbaa baatee achirraa hudduu lulaa haala kan tiktok irratti akka isii warra irraa fidee isin dhufe warra irraa isin fide kun tokkocha tiktok irratti isin argee laal kanaan gadi isin dhiisa isinii shiita daddaalachate haan yoo rabbiin achiin si ga'e achi keessa wallaa nama hedduutu warri dhiirallee gaafa guddaa tana jijjiirattanii jechuun gubbaa baatan beekadhaa laal badde awwaalechaadha du'a awwaala hin qabne awwaaltanii haala kana fakkaata haala salphaasiitti fakkaatin jechuu barbaade. Kanaafuu warri hawwii qabdan irraa of qusadhaan dhaamsa kiyyaa tiktokii kiyyaa oro fooloo naa godhaa hundi keessan odoo fooloo wallaahi godaantii akkana fakkaata isin dhaamsi qabattan yoo jiraate illee warri dhalaa hunfaan akkatti tuulaa jirroka dadhabbii kana wallaahi jireenyi rakkoodha isin jedhamoo haala akkatti dhufan ilaaluu yaa warra tiktokii warri dhiiraa nama maraachanii gabbiyaa ilma namaa waan biyya keessa haala kana fakkaataa mutu laal kadu'ee awwaallee dhufne jira kagaggabee gara dhufne dhufne jira awwareef kamee gara utaalaa diniin bakka kana keenya wallaahi taakka dhiisin hin ja'a